Imo ranga yeroo namni isin bilbilu manzuma yookaan muuziqaa barbaadan irra haala kaawwattan muuziqaa feetangaa appii adda addaa daawunloodii godhattanii sooshaal miidiyaa irraa daawunloodii godhattanii manzuma yookaan viidiyoo yookaan muuziqaa jechuudha waan barbaadan haala irra kaawwachuu dandeessan dawwalaa Imo yeroo namni isin bilbilu ka abbichatti dhagahamu jechuudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashamaa akkam jirtu daawwattoota chaanala keenya baga nagaan dhuftanii akkaataa gaa Imo irraan yeroo namni isin bilbilu dawwalaa isaa yeroo namni isin bilbilu manzuma yookaan muuziqaa waan barbaadan irra kaawwachuu dandeessan dawwalaa namoonni achis as yeroo isin bilbilanu sagalee dharri Imo ka hamma irra dawwalu irratti sagalee akkasuma yoo quraana barbaadan quraana akkasuma muuziqaalee ni jira muuziqaan afaan arabiitiin ni jira afaan ingiliffaatiin illee yoo barbaadan afaan hindiitiin illee muuziqaa hedduu jira jechuudha. Imo irraan kana haala kamiin akka irra kaawwattu isin agarsiisaa jechuudha. Imo irra seentanii akkasuma yoo barbaadan namoonni quraana barbaadan quraana kaawwattu namoonni akkasuma quraana yoo barbaadan muuziqaa afaan arabaatii fi afaan ingiliffaatii hedduu jira wantoota baay'eetu jiru jechuudha. Kana viidiyoo kana keessatti haala kamiin akka isin bilbilaa yeroo namni isin bilbilu Imo dharri isaa irraa jijjiirrachuu dandeessan akkasuma ka qafoodhaa wajjin dhufurraa gara manzumaa kan faarfannaa barbaadan irra kaawwachuu dandeessan isin agarsiisaa jechuudha. Gaafii kana namoota chaanalii yuutuubii komentii viidiyoo jalatti na gaafate jira. Kana isin agarsiisan afaan turaatiin jira hundi keessanuu namoonni haaraa ta'an chaanalii keenya subscribe gochuu viidiyoo yeroo dhaggeeffatan like tuquun dhaggeeffadhaa viidiyoo kana viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'uuf share godhaa guruppii adda addaa irratti isin jira. Kana sirreeffachuudhaaf gaa qaxaa gara barnootaa yookaan gara Imoon isin geessaa Imo bilbilarraa gaseentanii Imoodhuma bilbilarraa qabdan kanuma fedhaa ta'u Imoodhuma irra ni seentu jechuudha. Imo bilbilarraa itti fayyadamaa jirtanurra eegasirra seentan haala kanaan kenni isin banu jechuudha. Imo isin bilbilarraa qabdanu yeroo seentan haala kanaan isin bana profaayilii keessanii tuqaa profaayilii keessanii tuqxu gubbaarraa profaayilii keessan tuquudhaan gaa gubbaarraa profaayilii tuquudhaan gara fuula duraanii deemtu haala kanaan isin bana yeroo profaayilii tuqxan asirratti keessan irraan seentanu bakka siitingii jakaanii seentu jechuudha. Siitingii irra gattuqxu yeroo takka achirra eega tuqxanii haala kanaan isin bana asirratti immoo eessarra seentu bakka furniture bakkeedha kana yeroo takka irra gattuqxu furniture keessa eega seentanii gara fuula duraa isin oofa asirratti haala kanaan isin bana jechuudha. Ganjallaarra dhufuudhaan gaa asirratti ganjallaa kana irratti difficult tone ni jira asirratti clear tone kan jedhu illee ni jira irra gattuqxu yeroo takka achirra eega tuqxanii haala kanaan isin baasa clear tone jalatti wantoota baay'ee isin baha jechuudha. Asirratti yeroo haala kanaan isin banu gaa wantoota gubbaa kana jira trade asirratti gaa trade kan jettu kanaa jalqabdanii dubbisuu dandeessu islaam jira arabiidha. Asirratti wantoota baay'ee jira jechuudha yeroo kana harkiftan gara harka bitaatti suutettanii ni harkiftu gara harka bitaatti jechuudha. Gara harka bitaatti ni harkiftu baay'eetu jiru jechuudha. Kanaafuu isin maal gootu tokkoon isaa irra tuquudhaan yoo akkasuma muuziqaa barbaadan yoo akkasuma muuziqaa afaan arabii afaan ingiliffaatiin barbaadan angaruu irra seenee hunda banee ilaalle waan ta'eef isin tokkoon isaatii yoo bantanii kun hundinuu waan isin irratti hidhachuu dandeessanudha jechuudha. Imo irratti yeroo namni isin bilbilu irratti hidhachuu dandeessu jechuudha kana hundaayyuu. Kanaafuu asirratti waan barbaadan hunda isaa tokkoon isaatti irra tuquudhaan eega tuqxanii asirratti yoo islaama barbaadan quraana adda addaa namoonni barbaadan namoonni musliima taatan quraana adda addaa yoo irratti hidhachuu barbaadan irraa olee kaawwata ta'uudhaan gaa ni barbaaddu. As keessa waa baay'ee jira jechuudha. Kanaafuu isin as keessa seenuudhaan afaan arabiitiin ni jira asirratti afaan arabiitiin ni jira as keessaa yoo kan isin ilaaltan hunda isaayyuu tokkoon isaatiin jala seenaatii hunda isaa jechuudha. Tokkoon isaatiin mallattoo xiyyaa kaatuquudhaan ni bantu hanga dhumaa ni banama hanga dhumaa asirratti yoo tuqxan asirratti hanga dhumu macarashaa ga'uu asa xaa'uudhaan tokkoon jala galtanii tokkoon dhaggeeffatanii waan isinitti tolee hunda isaa yoo update ta'e raatee wantoota haaraa bahan hundaayyuu asuma keessatti fidee isinii galchaa jechuudha. Imoon waan haaraa bahee akka yeroo danuu bilbiletti dhagahamu yoo update godhallee wantoota update godha sana as keessa fidee waan galchuuf isin as keessa seenuudhaan tokkoon isaatiin irra seentanii ni ilaaltu jechuudha. Jalatti akkasatti ilaaluudhaan gaa haala kamiin keessan irratti hidhattan yoo barbaadan fakkeenyaaf irratti hidhachuu barbaade sagalee isaa dhaggeeffattu jechuudha. Sagalee isaa irra tuquudhaan tokko isaatiin irra tuqxanii sagalee isaa dhaggeeffattu waan inni jedhu jechuudha. Yoo isin tolee akkasuma irra kakkaatan yeroo isin irra gattu haala kanaan ni haasaa isin sagalee isaa dhaggeeffachuudhaan gaa waan isin tole tokko eega dhaggeeffatanii kaatanii haala kamiin keessan seef irratti godhattanu asirratti mallattoo raayitii jirtu kana ni tuqxu jechuudha. Eega dhaggeeffatanii kaatanii mallattoo raayitii kana yeroo tuqxanii ni dubbataa gubbaarratti isin baha jechuudha. Mallattoo raayitii kana eega tuqxanii hammallee inni wanti isin gochuu qabdan eega filattanii kaatanii osoo asirraa hin bahin ammas maal gootu gubbaa kana irraa mallattoo xiyyaa kana uploadii ni gootu jechuudha. Mallattoo xiyyaa yeroo isin tuqxanu haala kanaa isin bana bilbila keessaa yoo dhiqata footoo wantoota manzumaa adda addaa daawunloodii godhattanii qabaattan jechuudha. Kanaan dura viidiyoo bilbila keessaa qabaattan bakka asirratti import from video bakka jiru haa tuquudhaan gara gaalaarii seentu jechuudha. Gaalaarii bilbila keessanii keessa seenuudhaan yoo dhiqata viidiyoo kanaan dura muuziqaa fedhu waan fedhe gaalaarii keessaa qabaattanii waan isin irra kaawwattan irra tuqxan sanaa yoo dhiqata manzumaa kan muuziqaa gaalaarii keessaa qabaattan mallattoo xiyyaa tuquu keessa seentanii gaalaarii keessa galchaa jechuudha. Gaalaarii keessan keessaa muuziqaa yookaan immoo audio yoo qabaattan
yeroo namni isin bilbilu muuziqaa isin gaalarii keessaa qabdanuu fi audio isin akkasuma gaalarii keessaa qabdan yeroo itti dhagahamaa jechuudha nama isin bilbilu irratti jechuudha kanaafuu asirratti karaa kanaan garra kaawwatan sana booda dudduubatti deebuudhaan gaa imo kan keessan yeroo namni isin bilbisin yeroo namni isin dabalu manzumaa kan muuziqaa feetan irra kaawwachuu dandeessanu isin jedha imo seenaatii namoonni hin beeknoo jiraatan haala kana irra kaawwadhaa isin jedha kabra akkaataa qulfii bilbilaa irra kaawwatan kan jettan ni jirtu qulfii bilbilaa yookaan paatanni akkaataa irra kaawwattanu viidiyoo agarsiisan ture kanaan dura chaanaalii koo jala seenuudhaan viidiyoo kan koo keessa seenuudhaan gaa akkaataa pileestooriitti sirreeffatan kan jedhe kanas akkaataa qulfii itti kaa'atan kan keessatti agarsiisan ture paatanni irra kaa'achuudhaan ashaaraatti banachuu dandeessu jechuudha viidiyoo koo keessa seenaa ilaalaati irraa baradhaa isin jedha namoonni hin beeknoo jiraatan haala kanaan irra kaa'achuu dandeessu imoon keessan yeroo inni isin bilbilu manzumaa kan muuziqaa haala kanaatti fayyadamaa isin jedha viidiyoo kana laayikii fi sheer godhaa gaaffii dabalataa qabaattan waan isin hin galle bilbilaa wal qabatee jiraate komentii naa barreessaa viidiyoo kana laayikii fi sheer gochuu hin dagatinaa kutaattaan hanga walitti nagaan tura.